Nagaanii fi hararri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan kiyyayyoo YouTube jalatti argamtan akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa keessanii ashamaa harka fuunee jara jirtu qarshtiiwwan kiyya. Egaa har'ammoo wanta addaa tokkoon qabadhee gara keessanii dhufee jira isiniin jedha. Innis maal inni hojjettanii akkuma argitan kana abishiidha, rooza masiriiti. Qurunfudii jechuudha. Yeroo baay'een yeroon zayitiilee hojjedhu wanta mataa kiyya dibadhu hundumaa yeroon hojjedhu qurunfudii kana keessaa hin dhabu. Maaliif yoo jettanii mataan keenya yeroo nu nyaatu foroforii yookaan wanta nu nyaatuuf nurraa dhoorka. Dhiigni keenya akka seeraan sammuu keenya mataa keenya gizee wanna jennu dhiigni keenya akka seeraan hojjetu nuuf godha jechuudha. Roozni immoo akkuma beektanii kanaan dura mataa keenya dheeressuu irratti laaffisuu irratti gahee guddaa qaba. Abishiin yoo har'a abishiin qabadhee isiniif dhufe. Abishii kana immoo akkamitti fayyadamna? Akkamitti yoo fayyadamne nuuf gaariidha. Namoonni gariin zafazafee ka'eeti bishaan isaa saniin fayyadama. Ani garuu immoo haala addaatiin qabadhee gara keessan kachisanii jira yookaan isinii dhufee jira wanta na fayyade mataa kiyyaaf jechuudha. Warroonni mataan keenya caafni caccabaa yookaan ni jabaata yookaan immoo hin bubuqqaa nurraa harcaa yoo fillu mataan keenya nuuf dheerachuu didee maal wayyaa warri jettanii abishiin gahee guddaa qabata. Mataa doktoroonni jala seentanii yoo laaltanii warreen mataan keessan caccabu, warroonni mataan keessan dheerachuu didee, warroonni mataan keessan bubuqqa'uu abishii yoo itti fayyadamtan jabina mataatiif jechuudha. Mataan keenya yeroo garii yooma fillullee hin caccaba beektanii, yooma fillullee qal'ina isaatirraan yookaan jabina dhabuurraan jechuudha. Mataan garii yooma akkanatti harkiftanillee dhugaan sinin jedha hin buqqa'us hin caccabus jechuudha. Isaaf nu fayyada sinin jedha abishiin. Ani immoo haala salphaa ta'een wannaa jedha akkuma argitan kana. Kunis maankaa lama, kunis maankaa lama. Kun immoo akkuma argitan kana aganuma firee 10 akkana sinin jedha obboleewwan koo. Asitti hiqaa kanatti naqadha. Yaa warqa tokkoon qabee kana harka tokko waraabaa jiruuf naala gajjigee jira sinin jedha obboleewwan koo. Haajiguu kan afeeyyuu nu ga'aa sinin jedha. Haala kanaan bishaanitti naqadheen jira. Bishaanitti naqadheen jira haala kanaan isiniin jedha obboloota kiyya. Harka tokkoon silkiiwwan qabadhee jiruuf natti toluu didee isiniin jedha. Haala kanaan kunoo waliin erga geenyeen booda qadaannee soo hin bulchina jechuudha. Qadaannee bulchina. Kanaaf immoo ani boruu mataa kiyya miiccachuu waan barbaaduu fi waan ani itti fayyadamuuf odoo miiccatiin hin dura maal akkan dibadheetu itti fayyadamu isinitti agarsiisuufanii dheerina mataatiif, jabina mataatiif, baay'ina mataatiif dhugaa bareedina isaa eeggate akka nuuf turuuf nu fayyada isiniin jedha. Yaa viidiyoo gara itti aanutti immoo qabadhee isinii dhufa akkamitti akka wannaa jedhu jechuudha. Kanaaf amma erga bishaan kanatti naqee akkanatti zafazafee tanan naaf bula. Boru yaadattu yeroo dibadhu walitti deebina akkaataa isaa hunda waliin jechuudha. Kun obboleeta koo akkuma wanna jedhee kun zafazafamee bulee akkana jira jechuudha. Roosnis abishiinis akkanatti nuuf furdatee jira sinin jedha obboloota kiyya. Ergamarri akkanatti zafazaftanii bulchitaniin booda asitti daatti jechuudha. Daakee tanaan deebi'ee qabadhee isinii dhufa. Obboleessa koo akkanatti daakeen jira sinin jedha. Dhugaa waaqa akkamitti namatti tola seetan akkatti furdatu ilaala. Baay'ee tokko namatti tola osoo itti fayyadamtanii hundumti keessanuu sinin jedha. Zafazaftanii yoosuma daakuun hin ta'u zafazaftanii bulchitanii haatanii akkanatti osoo itti fayyadamtanii baay'ee tokko mee ilaala akkatti namatti tolu.
qorufuudin keessa jira, ruusni akkuma waan dura mul'ise irratti keessa jira. Mataa keenyaaf baay'ee tokko barbaachisaadha dhugaan siniin jedha. Keessattuu warroonni mataan keenya nuuf hin guddachuu didee, mataan keenya nu jalaa caccaba, mataan keenya iddaan nurraa buqqa'aa, mataan keenya yoo xiqqoo hafillee jalaa buqqa'ee warri jettan mataan keenya bakka laafuu didee warri jettan waa'ee mataa irratti warri baay'ee tokko rakkattanii haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu siniin jedha obboloota koo. Baay'ee tokko mammoo dibadhee isin agarsiisa. Inni obboleewwan kiyya akkanatti erga qopheeffadheen booda immoo dibanneeti waliin dhufna. Waliin dibanna jechuu kiyya. Yoo ilaalan dhugaa baay'ee tokko das nama jedha. Deebinee dhufnee jirra haala kanaanis siniin jedha obboloota koo. Amma garaa dibachuutti siniin jedha. Dhugaa akkamitti das nama jedha. Haala kanaan qopheeffattanii mataa keessan eeggachuu hin dandeessu siniin jedha. Walumaanii haa dibannu. Ani dheengadda mataa kiyya diqqoo ishii caafcaafin maanta na jalaa ta'e jennaanan mataa kiyya muree jira. Mataan keessa yoo caafcaafin isaa kun isin jala maanta ta'e lama kan ta'u ta'e irraa muraayii uumaa tokkollee isiniif fayyadu siniin jedha. Haala kanaan dibachaa jira. Yeroo mataa keessan dibattan keessa qofa osoo hin ta'in gubbaa qofa osoo hin ta'in keessallee sirriitti dibadha. Akkanatti qoodatoo haala kanaan dibadhaa mataa kiyya akkuma argitan diqqoo ishee waan innaan ofirraa muree isinis mataan keessa yoo maan taate waan mataa caccabsuuf mataa waan yeroo filta wannaa jedhuuf caafii isaa muraa isiniin jedha. Inna deebee fixeen dhufa. Dhugaa isiniin jedha obboloota koo yeroo dibattanii namni dhadhaa dibate galata haa dhabu. Dhugaa rabbii kana jechuudha. Bakka akka dhadhaati wannaan isaa das nama jedha baay'ee tokko namatti qabbanaa. Dammoo akka waan dhugaa zayitiiti isinii galee harcaase. Dhannaa baay'ee tokko das nama jedha. Dhugaa itti fayyadamaa ilaalaa obboloota koo. Baay'ee tokko mataa keenya laaffisaa, baay'ee tokko mataan keenya akka hin bubuqqaane godhaa. Mataa keenya akkanatti qabaniillee yoo harkisanii dhugaa akka laayyetitti hin buqqa'u jechuudha. Warroonni waan kana fayyadamtan isiniin jedha. Yaa hin beektu bishaan mana namaatitti biyya namaa kuni mataa keenya baay'ee mataan keenya gaariillee ta'u mataa keenya baay'ee nurraa fixaa, nurraa caccabsaa, nurraa bubuqqisaa isiniin jedha. Kanaaf haaluma salphaa ta'een waan mana keessatti argamuun itti haa fayyadamnu isiniin jedha obboloota koo. Ani amma haala kanaan ture daqiiqaa 30 akkana taa'ee ergan taa'een booda mataa koo miiccadhaa isiniin jedha. Yeroo kamiyyuu yeroo mataa miiccattan wanta mana keessa jiru osoo qopheeffattaniitu itti fayyadamtanii isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa isiniin jedha sammuu kiyyayyuu akka waan dhadhaa dibadheetitti sammuu kiyya najiise jechuudha. Yeroo dibadhu baay'ee tokko natti qorree. Annaa maafan gata gatuun hin jiru. Dhugaa akkamitti nama jedha. Baay'ee tokko namatti tola. Akkanatti dibataniiti mataa ofii eeggatu, mataa ofii sharri bittinni jedhu.
Dhugaa laala. Duuba kanaanis mareen jira. Duuba kanaanis mareen jira. Bakka. Daqiiqaa 30 booda nani miicadha jechuudha mataa koo'ee. Dhugaa mataa keenya eeggadha. Mataa ofii eeggachuun baay'ee gaariidha. Mataa keessanii eeggadha isiniin jedha obboloota koo'ee. Bakka. Das nama jedha mataa ofii eeggachuuni. Wantuma mana keessa jiru ruuzni baay'ee gaariidha mataa of keenyaaf abishiin mataa keenyaaf baay'ee tokko barbaachisaadha. Muuzii yoo argattan, abukaatoo yoo argattan, wantuma argattan sanii dhugaan isiniin jedha mana keessan keessatti wannaa jedhaa itti fayyadamaa ruuzis yoo waan biraas yoo dhabdan ruuzii fi burtukaana hin dhabdan mana keessa ruuzii fi burtukaana san walitti zafazaftanii bulchitanii bishaan isaa osoo hin taane daattanii too osoo dibattanii baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha mataa keessanii fi burtukaanni viitaamin Cdha. Ruuzni immoo mataa keenyaaf baay'ee tokko gahee guddaa taphata isiniin jedha obboloota koo. Galatoomaa yuutuubii koo immoo sabiskiraayibii laayikii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa.